raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Baara fayyaa nageenyi sanbadaadhaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu ashamaa kan nagaa sanfuudheef turtiin keessan sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kaamisa fulbaana bultii 14 bara 2021 waliin haa ta'uuf kan isaan hawwatu ana xiiqii dhugaasaati. Sagantaa keenya guyyaa irraatiin ammoo dhimma yeroo Oromoof Oromiyaa addatti tarkaanfiilee boonsoo waraan bilisummaa Oromoo woobootiin kibba Oromiyaa konyaa Gujii ba'aa keessatti dhiyeenya kana fudhatamaa jiranii fi shira mootonni koloneeffattoonni Habashaa darbaniif kan maalleen hawaasa Oromoo Booranaa fi saboota ollaa hawaasa Oromoo horsiifatee bulaa Oromoo Booranaa qubatan gidduutti xaxamaa ture fulbaan bultii 11 bara 2021 miseensota waraan bilisummaa Oromoo konyaa Gujii ba'aatiin furamuu irratti marii bal'aa itti aanaa ajajaa waraan bilisummaa Oromoo konyaa Gujii ba'aa Jaalwaaqomsaa guutuu waliin tolfannetu sagantaa kana keessatti isaniif dhiyaata. Anis marroo lammeessituuf anaa dhufu isiniin jechaatuma muuziqaa coomsaa kana booda sududumaan gara marii itti aanaa ajajaa waraan bilisummaa Oromoo konyaa Gujii ba'aa Jaalwaaqomsaa guutuu waliin tolfanneetti taakkinaa itti dhiyaadhaa. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo konyaa Gujii ba'aa keessa sossa'u tarkaanfiilee hedduu fudhataadha jira. Tarkaanfii sana kanaaf sanaa yochuu hin dandeenyu ammoo hojii boonsaa tokko kan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo konyaa Gujii ba'aa keessa sosso'an ijoolleen ajaja keessan jala jiran fudhatan tokkoon sanirraa isin odeeffatuuf jedhe. Innis maali yeroo dheeraa fi mootonni koloneeffattoota Habashaa darbaniif kan jirullee yeroo Oromoon jabaatee jedhu saba ollaa walib buusee Oromoollee walib buusee akkasitti dadhabsiisee irraana ammoo waraanni bilisummaa Oromoo hagayya bultii 30 jalqabanii shira guddaa warri PP dalagaa turan san irra aanee hawaasa Oromoo horsiifatee bulaa ka gara Booranaa fi ka gara Sumaalee san jirullee waliif fidee mariisisee nagaa buusuu viidiyoo isaa agarra dhiyeenya kana. Kun hawaasa Oromoof bu'aa attamii qabdi qabsoo bilisummaa Oromoof bu'aa attamii qabdi keessumaa bobba'aa amma itti jirtan kana milkeessuu bu'aa attamii qabdi diinna immoo sammaaliif yeroo kana dalagee irraa nuu himi. Qabsoon kun yeroo qabsoo diddaa gabrummaarraa gara qabsoo xumura gabrummaa kanatti ce'uu sadarkaan ammoo xumuraarra jiru kanatti milkuma ajaa'ibaarra jira. Qabsoo kana uummanni Oromoo dhaloonni qubee kun qaroomina guddaadhaan geggeessaa jiru qaroomina guddaadhaan hoogganaa jiru. Kanaafuu qaroomina kana keessaa maalii fi diina keetii fiifira keetii akkuma mammaatti jedhamu kan Sumaalee fi kan Oromoo Booranaa kana qofa yoo sun ta'in waliigalteen TPLF fi waliigalteen ABO kan as dura geggeeffame akka qarmaa guddootti ilaalaa Oromoon yeroo inni gama dippiloomaasiitiin qaroominni guddaa qaroome milkaa'ee barana jedheen akkasiin fudhadhaa akka nama tokkootitti maalii fi waan tokko qaroominaan irraa aantee yeroo ittiin ce'uuf yeroo bitachuudhaaf yeroon isin si dirqisiisullee ni jira. Qofa mootummaa qaroominaan irraa hedduu nama gargaara. Atiitti waliin galuun dhaaba kennaa baay'ee qaroomina guddaa hayyoota Oromootiif qaroomina guddaa dhaaba kennaati jedhee ilaala. Yeroo keessa itti qaroomne bara keessa itti qaroomne irraannee itti karaa dippiloomaasii jabaannee injifannee jechuun danda'a. Kana qofa mootii injifannooleen akka waraana bilisummaa Oromootitti akka hayyoota Oromootitti akkasumas immoo akka uummata Oromoo bal'aatitti qaroomina guddaa jira. Qaroominni kun keessattuu siyaasaan qaroomina gaafata. Kanaafuu maal ta'e as durayyuu
warra Oromoo Garriitii fi Oromoo Booranaa Oromoo Gujii kanaa walitti buusaa turanii kanaayyuu awwaala injifannoon barnuuti gudunfannee bira dabrine ka amma achi nurra deebiti jennee iyyaanne tokkaarra tokkummaa Oromooti Oromoo tokkoomsineerra kan injifannoo gudunfannee bira dabrine awwaala gaafa Oromiyaa kana ol seennu Oromoo Booranaatiif Oromoo Gujii kana ka nyaatu waggaa dheeraa waliin naqee akkasitti faayidaa keessa barbaada umrii ittiin dheereffataa ture waliin maknee dhiiga tokko filame tokko kasaan duroo addaan cabsanii iddoo taa'anii dammaaf dhadhaa isaanii irraa nyaatan kaan waliin naqnee waliin maknee qaawa san cumne kana qofa motti kallattiilee garaagaraallee Oromoon walirraa fagaatan Oromoo gara bahaatan karrayyuun faaniyyuu ituufa karrayyuun faa kan wal dhabaa turan yeroo gabaabduu keessatti ofuma keessatti dhaddacha fiititti gaaddisa ofiititti walii galanii adoo miidiyaa tokko irratti gadi hin bahin xumuratanii tokkummaa fiititti deebanii yeroo ammaa kana tokkummaan qulqulluu Oromaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo jallaa keessa ta'e akka uummata Oromootittuu tokkummaa guddaa jira tokkummaa hamma gaaraa ga'u jira injifannoo kana gudunfannee bira dabrinee jirra jennee yaanna nu tokkoomuu qofaa miti immoo tokkummaa olloolee illee barbaannaa jechuudha. Qabsoon kun waan akkasii barbaadaa jechuudha. Tokkummaa siyaasaa, tokkummaa ollaa kana barbaadaa jechuudha. Sagantaa siyaasaa kennaarra jira, irratti hojjetaa jirra, dippilmaasii olloomaa diriirsaa jirra, dippilmaasii siyaasaa diriirsaa jirra. Akkuma hayyoonni keenya biyya alaa kana keessatti rafaniin bulle, qabsoo kanaaf rafaniin bulle, nutis qabsoo dirree Oromiyaa kanarratti Oromiyaa keessatti godhaa jiru kana keessatti olloolee Oromiyaa kana akkasumas immoo sabasallammii Oromiyaa keessa jirtu kaartaan isiitu Oromiyaa keessa jiru haala gaariidhaan qabachuudhaan dippilmaasii gaariidhaan waliin hojjechuudhaan waliin hojjetaa jirra. Kanaafuu Sumaalee kanallee akkuma Oromoo waliin naqaa ture nyaab tarsiimoo kenna diinni waggaa dheeraa waliin nu naquudhaan nu keessatti harka naqachuudhaan waliin nu naqaa ture waliin nyaachisaa ture gara iddisa nyoomallee ilmaan kushiti nuti ilmaan abbaa tokkooti wal dhabuyyuu mallee diina keenya waliin nu naqe diinni nu diina isaanillee diina kun beekamaadha. Kanaafuu kana bayyuu bara xumuraa kana keessatti waldhabbiin tokko yoo uumame waldhabbiin silaa hin uumamu jedhamu yoo uumame marraa bisaanii waliin bu'aa uummanni keenya yeroo marraa bisaanii waliin bu'uunillee shafteessan damnee dhaqqabne jaarsi biyyaa walittinne akka kalee aadaa uummata Oromootitti walittinne walitti araarsinee walitti nagaa buunye deebisanii hayaa hora bishaanii marraa bishaan akkasaa waliin dheedan akkasaa waliin jiraatan akkasitti diriirsaa jirra. Kanaafuu kana qofaa miti as dura iyyuu akkasi godhaa turan loon irraa warra haga tokko warra lukkeelee nyaapaa Sumaalee keessaa jaaranii Oromoo Booranaa sana ganda hadheessaa loon irraa fuudhanii turan kana biraa yoo dogoggoruu baadhee gaafas iyyuu dippilmaasii diriirsinee horii kaallee eegii warree sanirraa bu'uun booda dippilmaasii diriirsee jaarsatti ergine akka isaan dhufanii kan hubatan haala hundayyuu hubachiinne dhugaadhaa. Warra ergamtoota mootummaatitti gareessintu horii kana buusee waliin naquuf kana godhe malee hojii adda bilisummaa Oromooti miti yookaan hojii uummata Oromooti miti jettee isitti akkasitti walii galle amma kan dhiyoo sanaa waliin buusuuf yaalamellee gabaabumatti qancarsinee jechuudha. Gabaabumatti akka gaafa calanqaa of booda deebinyee jechuudha. Ba'anii fi dippilmaasiidhaan keessattuu siyaasa adda bilisummaa Oromootiin hoogganamu kan woboon geggeeffamaa jiru kana saba sallamin nu keessa jiranuufi. Warroonni ollaa keenya jiran ollaa Oromiyaa jiran hundinuu hubatanii jiranii jechuudha. Maalis siyaasa dhugaa akka ta'e siyaasa haqaa akka ta'e hubatanii jiranii shira immoo mootummaa nubiisi isaantu iyyuu akka shira dhaqanii rakkoo sana akka dhukkuba naqarsaa kaan akka taraa tokko nu nyaatan taraa tokko isaan nyaatan hubatanii jiranii jechuudha. Kanaaf akkasitti diriirsinee hedduudha milkoonni immoo yeroo immoo qabsoo xumuraa kun kana qofaa miti hedduu lakkoofne keessaan baanu. Amma garri walitti Oromoo Booranaatiif garri walitti araarsinee jirra. Oromoo Gujiitiif Oromoo garri walitti araarsinee jirra. Haala gaariin, dippilmaasii gaariin, nagaa gaariin uummanni illee bifa gaariidhaan waliin bishaniifi waliin sigataa jiraati. Kanaafuu warra dura akkasii kakatee sababa nyaatu waltan naquun nuti Oromoo miti jedhanii Oromummaan mormatanii dallee Oromummaa keessaa osoo danda'anii baay'iniyyuu of baasaa turaniyyuu walitti deebinyee gaaddisa tokko jalatti walitti dhiyaatanii walitti tiffataa jiranii walii warfataa jiranii walii dhugaa jiranii walii nyaataa jiranii
waliin jireenya ofii geggeeffataa jiranii. Ammoo tarkaanfilee boonsoo dhiyeenya kana miseensota waraana bilisummaa Oromoon fudhatamaa jirurraati dubbanna. Tarkaanfii sangaa guutuu dubbatuu hin dandeenyu ammaaf kanuma konyaa Gujii baatti xiyyeeffanna. Kaleessa galgala fulbaana bultii 13/2021 magaalaa Nageellee Booranaa naannoo lafa gabaa loonii jedhamu tokkotti tarkaanfii boonsaa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo naannoo san socho'an Cifraan Soddonbooroo fudhatuutu himame sun magaaluma Nageellee Booranaati jechuudha. Dabalataanis immoo magaalaa Nageellee Booranaa ganda duwwaa 3 keessatti tarkaanfiin wal fakkaataan fudhatameera. Qabeenyi nyaaphaa barbadaa'eera. Qabeenya kana muka barbadeessan akka bakka dhibiidhaa fuudhanii hawaasaaf qooduu waan hin dandeenyeef akka barbadeessan miidiyaaf ibsa kennaniiru. Ajajoonni Cifraan Soddonbooroodha. Kan biraani qabeenya hawaasaa kan nyaaphii galfataa turellee iddoo hedduutti miseensonni Cifraan Soddonbooroodhaa irraati dhuunfatanii hawaasaaf deebisanii yeroo isaan qoodantu mul'ata. Mee waan kanarraa waan gaggabaabaa nuu kaasiitii gara qabxii itti nutti dabarraa jaalwaaqomsa. Ajaa'iba maal nyaatni keenya lukkeeluma namuma Oromoo irraa dhalatan kana bara gabrummaa jaarraa tokko olii kana keessatti Oromoo ijaaraa. Kanaafuu kan iyyuu hundee isaanii buqqisuudhaaf midhaan isaanii lafa guddaa uummatarraa fudhatanii lafa guddaa uummatarraa kaasanii uummatarraa buqqisanii irratti oomishataa turanii hordofee tikumaan irra ga'ee midhaan kan yeroo isaan haamamee calleeffamee gara gumbiinsa isaan galu kaan hordofee dhaqqabee harka qabee midhaan kan irraa fuudhee waraanni keenya Cifraan Soddonbooroo kallattumaan gara uummataatti fidee uummata bal'aa duratti uummata raabsee kun injifannoo ajaa'ibaati. Kana qofaa miti kanumatti aansee ammallee magaalaa Nageellee keessatti hoteela nyaataa hoteela guddaa kan isaan itti deddeebi'an kan itti irraa nyaatanii dhugan achitti isaan yeroo Oromoo duulanii Oromoo ajjeesanii wanni godhan itti deebanii achitti ragada garaagaraa geggeessan. Kanallee hordofee irra gahee barbadeesseera. Kan qophii osoo hin taane magaalaa Nageellee kana boolla keessa jirti mootummaa boollaati. Boolla galan malee guyyaa kalkallee waraana bilisummaa Oromoo bakka fedhe bakka yaade oodaa bakka yaade tarkaanfiirra fudhata. Nageellee iyyuu bari harka keenna jirti. Warri boolla keessa jira malee boolla san keessatti hin finne malee Nageellee to'annee jirra jechuudha. Nageellee harka keenna jirti. Magaalaan guddina. Konyaa Gujii ba'aa to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala jirti. Akkasitti Oromooleen quba qabaatuu qaba. Maaliif halkan guyyaa keessa yaa'aa jirra. Tarkaanfii barbaachisne keessa fudhataa jirra. Waan feene keessa godhaa jirra. Lukkeewwan diinaatii fi diinanne keessa bifa tokko taanaan bifa lolaa'u amtaalee taanaan akkasitti lollee hundi irraa mirgaawaa jirra. Boolla keessa jiru boolla mataa ol kuufatanii waan ofirraa qolatan malee wanni isaan godhanii danda'an tokkoyyuu hin jiru. Magaalaan Nageellee amma yeroo ammaa kana harka keenya jirti akkasitti quba qabaatamuu qabaa jechuudha. Magaalaa Raqalloo keessatti illee tarkaanfii boonsaan tokko kaleessa wooboon fudhatamuu fi sanbooda immoo warrummaanuu wareertee wal aleeluutu himama. Sanirraa waa xiqqoo nutti himtee jaalwaaqomsa. Magaalaa guddittii aanaa Goorodoodhaa Raqalloo qofa osoo hin ta'in Waadara dabalatee injifannooleen nuti ji'a tokko as keessa galmeessinee guddoon gandooleen baadiyyaa Konyaa Gujii bahaa jala jiran hundi walumaa galatti baddaaf gammoojjii osoo hin jedhin harka waraana bilisummaa Oromoo jiranii. Magaalaaleen xixiqqaan gandaleerra jiran hundi waraana bilisummaa Oromootti keessa socho'aa jira. Waraana bilisummaa Oromootti bulchaa jira. Amma nyaati magaalaa Nageellee boollakee jira. Aanaa Goorodoolaa boollakee jira. Waadara boollakee jira. Adoola boollakee jira. Aanuma qofarra jira jechuudha. Aanumaa fi godina qofarra jira. Lolli kennalleen godinaa fi aanarra deebinyee jira jechuudha. Akkasumas immoo aanaa fi aanaa addaan kutuudhaaf lolaa jirra. Godinaa fi godina addaan kutuudhaaf lolaa jirra. Lolli keenya asirra deebi'ee jira jechuudha. Wanni achi gadi harka keenya jirti. Kanaaf injifannoon dhiyoo tana galmaa'ee akkuma sinannaan sin kaachanii magaalaa Raqalloo qofa osoo hin ta'in guyyaa achiin duraa aanaa Goorodoolaa ganda deddeequutitti lukkeewwan nyaaphaa warra milishaatii fi humna addaa jedhamu magaalaa deddeequ ganda yookaan mada dunuuri jedhamu kanatti achi galtee jirtu qawwee gara dhibbaatii olitti laakkamu achi galtee jirtu halkan itti marsee waraana bilisummaa Oromoo dhukaasa tokkoon ala kun baqatanii kun immoo harka laatanii
nama 20 boojee qawwee 10 fi shugguxii 2 irraa hiikkate diiramayyuu nageellee fi harkalloo irraa itti humna birmattuu itti birmattellee guyyaa itti aanu immoo lola marsa sadii walitti deebi'anii injifannoo ajaa'ibaa irraa galmeesse of duubaaree taan nageellee galchee boolla nageelleetti galchee taan harkalloo galchee jechuudha kun hundarraa qabatamaati. Gujjuma kana immoo gula faana harkisee magaalaa harkalloo halkan lola irra banee sa'aatii 9 bakka sa'aatii 12 lola deemaa ture. Lola kana keessa illee akka dansaa irraa milkoomne buufata poolisaatii fi moonaa isii kan boolla isii itti galchillee itti marsee waraana bilisummaa Oromoo kallattii 3 lolaa ture. Injifannoo ajaa'ibaa irraa galmeesse akkuma qaroomina riphee lolaatitti yeroo isiin warri birmannaa gara biraarra nageellee dhufanu isaan walitti dhiisee waraana bilisummaa Oromoo jidduu bahee warra kutanii wal barbadeessaa turanii jechuudha. Lolaa irra guddina kanallee kunillee tokkarisaa waan ta'eef akkasii wal shikkumni godhaa turanii. Ergasii as immoo kiiloomeetira tokkollee magaalaarraa baatee wanni jechuuti boolla fi keessatti deebitee boolla jirti. Akka qonnaa kennaa kanatti wanni beekamuu qabu uummanni Oromoo kan biyya alaatti kan biyya keessaa beekuu qabu boolla jira jechuudha. Amma mootummaa boollaatti galaa turuu boolluma galanii boollatee jiranii lolli amma nuti geggeessaa jirru boolla kana akkam baane yookaan achitti biyyeetti raru yookaan harka kennachiisuuf achi keessa baasuu irratti lola geessisaa jirra. Injifannoo ajaa'ibaatitti galmaawaa jira jechuudha. Ji'oota murtaa'een booda guutumaan guututti qonnaan kun harka keenya seena jennee abdii qabnaa. Bakka amma tarkaanfiin waraana bilisummaa Oromoo itti fudhatame gara Gooroo Doolaa kanatti maatii qabsaa'otaati jedhamuudhaan mucaan tokkolleen bifa suukanneessaa ta'een akkuma Konyaa Qellemoo Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti Amaanu'eeliin itti ajjeesan sanatti hawaasa baasanii ajjeesanii mucaa kanas immoo akka isaan ajjeesan obboleessa keetu miseensa waraana bilisummaa Oromooti abbaan keelleen wooboodha jechuudhaan ajjeesanii jedhu isa sana wooboon quba qabaa yookaan ammoo tarkaanfiin dhimma sana irratti fudhatame maaltu jira irratti yaada kennuu qoodda. Hijoon keenya garuu amma kanatti aansuudhaan egaa erga labsii maqaa gootota Oromoodhaa darbanii labsattanii bobbaa eegaltanii kallattii hundaan wooboon bobbaa gaariidha. Bobbaa boonsaatti jira. Ammoo galmi keessan Finfinnee akka ta'udha kan yeroo ibsisuun laatamallee dhageenye. Kanaaf mee bobbaa ammaa kanatti agam tokkodha milkooftanii isattaanutti ce'uuf qophii attamiidha qabdanii eessatti xumurama galmi qabsoo bilisummaa Oromoodhaa maaliif aarsaa baasaa turtan arrallee aarsaa baasaa jirtu? Ajaa'iba kan ati qarra nagaa qabatu deebisuudhaaf jaalmurataa jennaanuutiin inni miseensa waraana bilisummaa Oromoo ture. As dura waggaa barangeddaa inni qabsoo kee jira mucaa isaa nama nagaati. Qe'umam fuudhee qe'ee jira. Yeroo tarkaanfiin lukkeewwan diinaa kanarratti yookaan humna addaa kanarratti fudhatamu warra lukkeewwan diinaa kan du'essan akkuma aadaa safuu Oromoo ollaan itti bahee yeroo nama kana awwaalu boolla nama kana itti gatan qotee isaa keessaa bahaa jiru. Ajjeesanii jechuudha. Mucaa isaatiin uumamaa waan balleessa biraan qabu akkasitti ajjeesanii jechuudha. Eegasii miilana obboleessa isaatu ala jira jechuudhaan abbaa xiqqaa jechuudha. Abbaa xiqqaa nama sanii maqaa isaa hin qabadhuuti garas garagannaaleeti addaan fagoo jirraa maqaa gammaa hordonnee fudhannee nama kanallee abbaa xiqqaa isaa abbaa keessu ala jira jechuudhaan abbaan isaa immoo milishaa kee jira. Kan abbaan milishaa kee jiru kan abbaa xiqqaan isaa waraana keenya keessa jiru. Ajjeesanii jechuudha. Maanii fi maatii tokko keessa yeroo lama itti deebanii ajjeesuu isaaniiti akkasitti itti baasanii wanni godhanii ajjeesanii silaa diina keenyarraa wanni eegannan jirtu kun hujuma diinaati. Gochaalee suukaneessaa kanaa oliyyuu raawwataa turanii guddaa garaagaraa geggeessaa turanii gocha yeroo akkamii kiyyuu uummata Oromootti irratti raawwatanii illee godhaa turanii. Kanaafuu kanatti geggeeffamaa jira jechuudha. Waan dandanii jiru. Daldalitti kana godhaa jiru. Isa kaaniin immoo waraanni bilisummaa Oromoo duraanuu erga bu'uureessaa taa'ee galee gaaddisa tokko jala ijaaramee dhaaba tokkoon hoogganamaa. Kanaafuu fiingee tokkoon socho'aa jechuudha. Fiingee tokkoon socho'aa. Haa ta'uuti duula maqaa baafateen gara dhiyaatitti maqaa duula Raggasaa Ogiitiin akkasumas kibba kana maqaa duula Elmatuutiin moggaafamee akka guutuu Oromiyaatitti geggeeffamaa ture. Hedduurraa milkoonee diinni kennamoo hedduutti rifatee nolleen hedduurraa milkoonee jechuudha. Kanaaf lafoota hangafan siin jedhu kana Konyaa kun harki caaluyyuu
maqaa duula kanaatiin kan to'atamanii jechuudha. Maqaa duula kanaatiin kan to'atamanii warri deeggartoota diinilleen yeroo isaan itti hamilee fi abdii kutanii cabanii jechuudha. Kanaafuu hedduutti milkoonne uummanni Oromooilleen injifannoo kanaan kan mataa inni ol qabate kaan inni isitti aanuu fi hangami abdii qabdu nuti gama keenyaan abdii qabna. Gaafa akkana qabsoon kun konyaalee hedduu fi magaalalee hedduu dhuunfatee as bahee kumi kitti ilaaluudhaan jirre kanayyuu gaafa nurra labseyyuu kan waraana bilisummaa Oromoo Milisa Oromiyaatii fi kibboo konyaa biyyi bahaa kana keessa socho'u humna xiqqaadhaan bishiqaa warra afaan keessa dhawaa turre kanuma qalbii uummata Oromoo kan biyya alaatiif kan keessaa qara hawwanne kudhanirraa kumatamaa ture ergas immoo itti ruman leenjisaa kumaata kumikitti lolaa jirra. Amma immoo Oromiyaa keessatti moonaalee leenjii hedduu banne hedduutti leenjisaa jirra, hedduutti milkaa'aa jirra. Gaafa makalaakaan jiru warri makalaakaa wajjin humna jabduu hin qabne isaan jedhan san iyyuu shanirratti irratti leenjisaa turre jechuudha. Kun dandeettii fi ogummaa hamlee damboo gaarii waraana bilisummaa Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo ta'e qabuudhaan kan injifannoo kun galma danfaaf dadhabbii itti daganii wareegama qaqqaalii itti kafalanii injifannoo kana fidanii. Kanaafuu sichi injifannoon kun nuti kibba kanarraa Sidaaloo dabalatee gara hawaasaatitti hawaasarraa Shaashamanneedhaan Shaashamanneen immoo gara Finfinneetti imalaa jirra jechuudha. Gara Finfinneetti imalaa jirra bifa barbaachisiin ammayyu naannolee seenee jiru kan maqaa dha'uun barbaade qabna. Kanaafuu akkasuma immoo waraana bilisummaa Oromoo kan baha Oromiyaarra jiran imalli isaanii gara Finfinneetti jechuudha. Kan lixa jiran imalli isaanii gara Finfinneetti jechuudha. Kan kaaba jiran imalli isaanii gara Finfinneetti jechuudha. Finfinneerra walitti dhumna. Dhaadannoon kana jedhaa turre nuti walqunnamtii jira. Kanaafuu waraana bilisummaa Oromoo yookaan bilisummaa Oromoo waan dhaadannoo hin jettu takka hojii gochuu dandeettuuti. Kanaafuu galmi keenyaa Finfinneetti walsirnaa jechuudha. Finfinnee walitti dhumna. Finfinnee ammaayyuu itti margeessisa. Laga Taafoo laga Daadhii cufayyuu lolaa jirra. Salaalee lolaa jirra. Kibba kaabaan itti marginee jirra. Magaaluma Finfinneetti iyyuu keessa oolaa jirra. Keessa lolaa jirra. Keessa hojii garaagaraa geggeessaa jirra. Kanaafuu galmi keenya kana fakkaataa jechuun barbaada. Kaanin immoo akka wanti annamachuu barbaadu uummata Oromoo waan itti dadhabdanii ijaaraa baatan, waan itti dadhabdanii utubaa baatan injifannoo guddaarra gahee jiraati. Haala garaagaraa kan yeroo kana injifannoolee kana akka mudannooletti as duratti wanni hubatamuu qabu. Yeroo injifannoon uummanni Oromoo lolachuu dhabee beekuu lolataa ture. Lola qofaa miti loleef injifataa ture. Injifannootti immoo goolaba hanqate yeroo injifannoo akkanaatiin dhuftu of duuba deegaa turte jechuudha. Maaliif waan garaagaraatiin injifannooleetti xiqqoon of dagachuudhaan injifannoo waraabessa afaansi deegaa turte. Kun kan taane uummanni Oromoo keessaa falaan harka ol qabate injifannoo galmaa'ee kan tiffate kan xumuraatiin jechuun dirqama Oromummaa hundaati. Kanaafuu kanallee akkasitti Oromoo hundi dammaqinaan injifannoo galmaa'ee kana eeggatuu qaba. Kaaniin immoo qaabii uumamuu qabu. Qaabii dhaloota qabsoo kana bara abdii uumaatu hin jirre fidee dhaloota qubee kana kenne jidduu sansalata walitti nu hidhutti jira. Inni kun maaliif ani nama ofii yoo ani jedhe inni immoo narra dhalate dhaloonni qubee nama na caasan dhalatee jedhe waliin nu ceesisa waan ta'eef jecha kana waan qabnuuf oololli nyaataa yeroo kana injifannoo kana duuba deebisuudhaaf waan garaagaraatti fayyadamaa jira. Kan akka gurratti kennine warri qabsoo kanas dadhabaa bahanillee warri umriitti fixataa turan maaliif gaafa dadhabbii isaanii yeroo gommaa isaanii bahanillee uummata Oromoo biraan mul'isa badhaasa bilaa qaban jechuudha. Kana wallaalanii yeroon toorarraa ba'amu mul'ataa jira. Maaliif osoo du'aniyyuu egeraan isaa faarfamaa jiraata. Uummata Oromoo keessan hafuura baafataa jiraatu. Kana dagatanii seenaa xuraawaa ofirra galmeessaa jiranii. Kanaafuu warroonni akkanaa kunilleen warri karaa dabareen qabsoon kun harkaa baatee dhaloota qubee dabarse kunilleen waan kana ofii haa ilaalaniiti.
Qabsoon kun gara kamiinuu shaffisee galma gadi gaazame kan inni itti dadhabee umuriitti fixatasa yoo rukute wanti barbaadamuyyuu kana. Wanni inni itti dadhabee ofitti dhabeeyyuu kana waan ta'eef waan anaan akkas ta'etu malee wanni jedhamu kun akkuma waan garaagaraatiin qaroomne amma irra aanaa jiru kana gara yaadaa kanallee hin qaroomne waan woloo qofaan waan Oromiyaa fi Oromoo qofaan galma galii kennaatitti haa deemnu jedhee namadhaa hangama kiyyaan fixadhee ulfaataa hoyyama. Ayyeegaa bareedaadha. Gaaffiileen hawaasa Oromoo keessaa ka'uun hedduunsaa waraana bilisummaa Oromoo bootiin deebi'aatuma deemaadha jira. Miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoos hawaasni Oromoo bal'aanis amma kan inni gurraa qabu ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo kun hooggantoota Oromooti. Warra bor Oromoof Oromiyaallee bulchaniidha kan isaan jedhanii yeroo garaagaraatti. Egaa Oromoon qabsaa'uu hin dhiibne qabsaa'ee immoo jalaan beetu qabsoonsaa kun gufata. Kan gufachiisa immoo shirri nyaaphaa akkuma jirtu ta'e warruma isa keessaa dhalataniinitti qabsoon kun gufata. Oromoo gabrummaamtutti deemtu bilisoomtee ka jedhee Oromoo qabsoorraa galchee teessisu Oromoodhuma. Impaayera Itoophiyaa hin dimokiraatofne addunyaarraa impaayera dimokiraatoftee hin beekne anaayyuudha. Impaayera dimokiraatessinaa ka jedhee hawaasa burjaajessulleen Oromoodha. Egaa ammas deemnee bakka san geenyee waa bixxilamee deebi'ee galma qabsoo bilisummaa Oromoo kana akka hin gufachiifnee fi osoo nuffin arras irra deebinee dubbanna. Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo kamaayessaa kan ayyoonniif gootonni Oromoo qaqqaaliin aarsaa itti baasaa turanii arras itti baasaa jiran kan isin aarsaa lubbuuf qaamaa itti baasaa jirtan kuni impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuu moo biyya Oromoo Oromiyaa walaboomsuuf jaalwaaqomsa. Kanarratti dursa waraana bilisummaa Oromoo. Kan kibbaa kaaba dhiyaa barii jiran kan giddugala jiran gammoojjilee baddaalee Oromiyaa hunda keessa kan socho'aa jiran galateeffachuun barbaada. Hedduun galateeffadhaa jechuudha. Siin duratti galateeffataa ture. Maaliif jennaan waraana bilisummaa Oromoo ofi dura seenaadhaan kan ta'e yeroo lama ofii xiyyaa kan beeku yeroo lama marsa afurii sarbiinsa siyaasaarraa kan hambise waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Damee dantaa waraanaati jechuudha. Wooboo dirree qabatamaa lolaa jiru sanii jechuudha. Gaafa wal qoqqoodiinsa kamaal galchuu diina keessaa ba'ee achi dhaabatti harka kennatee komboota qoqqoodiinsa garaagaraa abaa'oo fulaa afuritti boqotee dhaaba kanattu sharbii tasaasa'ootee jechuudha. Gaafa leencofalleen gama siyaasaatiif deebinee waraana bilisummaa Oromoo ni dudute jechuudha. Isa kaleessaa kan hundi kennayyuu beeknu kan beekunillee beeku. Kan kaleessaa gaafa waliigaltee Daawud Ibsaa fa'aa waliin mallatteessanii Finfinnee seenamu kan yeroo xiqqoon booda torban lamaan booda waraanni bilisummaa Oromoo bu'ee hiikkatuu qaba yeroo jedhametti waraanni bilisummaa Oromoo sharafiinsa siyaasaa sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo diduudhaan qawwee ofii kaasee gaara ba'ee muuxannoolee asii duraa uummanni Oromoo waan beekuufi. Namoonni garii moquun irraa micciirratanii jechuudha. Waraana kanaamuma warri kun dhabamsiisa jedhanii moquun irraa micciirratanii jechuudha. Warri gareen ayyaanallettoonni Oromoo bilisoomsee jedhanii yeroo sanii sheexanittiin konkolaataadhaan motoraan nu baatanii nuun fiigaa turani. Inumayyuu achi fiiganii gara hojii isaa takaleessanii diina isaanii itti bobba'anii jechuudha. Kana hunda jala dhaabatee waraanni bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasa bilisummaa Oromoo. Wareegamaan alatti sharafu jedhee gammoojjii keessatti ofittise habbaaree gara giddu galaatiitti fidee sadarkaa amma injifannoolee gurguddoon galmaawanii xumurarra geesse kana waraana bilisummaa Oromootitti fidee jechuudha. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo eessayyuu kan jiran galateeffachuu kan barbaadu kana jechuudha. Borulli sharafiinsa sagantaa siyaasaa irraa kan nu dandamachiisu waraana bilisummaa Oromooti. Kaanin nuti empaayera kana diiguu barbaannaa jechuudha. Diigaas irraa dirqama jechuudha. Bilisummaan filannoo miti. Wanni filannoo jedhan waayyoo danda'an godhanii yoo dadhaban dhiisan. Waayyoo fedhan godhanii yoo feene dhiisan jechuudha. Bilisummaan immoo waan akkasii miti jechuudha. Dirqama. Wareegama lubbuu qaalii jijjiirran kan itti baasanii jechuudha. Dirqama bilisummaan. Empaayera kana diiguun dirqama jechuudha. Empaayera immoo kan diigaa nu qofaa miti warri mirga murteeffannaatti amanan hedduun gurmuu qabsoo kanaa ta'anii waliin lolaa jiru. Isaanillee lolanii. Kanaaf nuti waraana bilisummaa Oromoo Itoophiyaa dimokiraatottuu ijaaruuf hin qabsaa'u. Itoophiyaa diiguu barbaada. Itoophiyaan maali akkuma duraan jedhan eelee buddeena kan uummata Oromoo irratti akaawaa turanii fi hanga har'aallee kan uummata Oromoo irratti akaawaa jiran. Yoo Itoophiyaan hin diigamin Riippaabilik Oromiyaan ijaaramuu hin dandeettu. Oromiyaan walaboomte.
ijaaramuu hin dandeettu. Uummanni Oromoo bilisoomuu hin danda'u. Kanaaf Itoophiyaan diigamuu qabdi. Itoophiyaan nama ijaaree jiru sallammii impaayira kana keessa jirtu 84 jedhamu kana keessa tokko qubaatti ijaarratee jechuudha impaayira kana. Eenyu inni Amaara. Nama biraayyuu dhiisi Tigreenuu hin ijaarre bari impaayira. Impaayira ka eenyu Amaaraa qofa jechuudha. Kana waan ta'eef amma sallammii impaayira kana dirqi impaayira kun walitti qabe 84 san keessa irra hedduun qawweetti dhabaa jiranii waya lubbuu hunda qabanii hudhanii qabanii jiranii jechuudha. Isaan kunneen yaadaan qawweetti dhukaasaa jiru jechuudha. Yaadaan qawweetti dhukaasaa jiruuti. Maaliif sallammiin harki 80 sabuma sallammiin impaayira kana diigisaa deemanuu jechuudha. Diigaa jiranuu jechuudha. Isa kana keessaa woboon falfiidha tokkoffaadha. Impaayira kana diigamu malee uummanni Oromoo nagaa waaraa hin argatu, bilisummaa hin argatu, bilisummaa argatee nagaa waaraa hin argatu. Impaayira kun diigamuu qaba. Diigamee jiras. Luka takkatti hin dhaabataa jira jechuudha. Diinee luka takkatti san jalaa gatuu qofa nu gaafata malee wanni amma sichi nu dadhabsiisu biraallee hin jirtu. Kanaaf warri Itoophiyaa Dimookiraasittuu jaarra jedhanii maqaa Itoophiyaanizimiitiin deeman kun seenaa dabreerraa baratuu qaban. Wanta ta'aa jirurraa baratuu qaban, qaroomuu qaban, deebuu qabanii jechuudha. Dhaabbileen Oromoo kan maqaa Itoophiyaanizimiitiin deeman kunneen ofirraa dhiisuu qabanii, nun fayyaduu, uummata Oromoo irratti akaawanii, imimmaan uummata Oromoo irraan qoorree jiruu jireenya keenya wanni balleessa Itoophiyaa. Kanaafuu maqaa Itoophiyaatiin warri daldalan asoorraa deebi'anii jedheen naamataa jechuun gama kiyya. Ayyee dhugaadhumatti itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Bokonyaa Gujii Baadhaa Jaalwaaqomsa dhugaadhumatti qabxii kaafne hundumaa irrattuu yaada ijaaraaf gadi fagoo akkasumas dhaamsa akkaan yerootti Oromoof Oromiyaaf barbaachisaa karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan qabdan guddoon isin galatoonfadha fuulduras akkanuma isinitti deebi'ee isin odeeffadha kanarraaf horaa bulaadda godhaa deebanaa milkaa. Ayyee isinis milkaa ulfaadhaa hojjamaa kan jirra kana nuti mitaniif horaa bulaa deebana. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaalatamu. Mariin nuti itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo godina Gujii Ba'aa Jaalwaaqomsaa guutuu waliin tolfanne kanuma gammaatti san dhageessifne kana fakkaata. Itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo godina Gujii Ba'aa Jaalwaaqomsaa guutuus yeroo isaanii qaalii nuuf kennuudhaan marii kan waan waliin tolchaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan irra deebinee galatoonfataa. Isaan dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ammaan nu faana qabaataniif horaa bulaa isaniin jechaa. Nus waan irraaf qindeeffanne arma irratti obbaafneerra hanga sagantaa keenya yeroo itti aanu walitti deebinutti uumaan nama borii nu tolchinnaa.